Gaafiin iimeelii kiyya bade haala kamiin argachuu danda'a? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirtu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo baga jiraattan. Obboleettiin kiyya iimeelii na jalaa bade haala kamiin argachuu danda'a jettee jirti. Egaa obboleettii kiyya kana kan gaafii kana gaafatte qofa osoo hin taane namoonni biroos iimeelii akkasuma paaswordiin jalaa badee namoonni hedduun tarii rakkataa jiru ta'a. Kanaaf viidiyoon kun ammoo isin fayyada. Waliif share godhaa akkasuma namoota hedduu bira akka ga'uuf like illee godhaa. Yoo yaada qabaattan ammoo komentii jalatti naaf barreessaa, gaafii feetan gaafadhaa, anis waan beekurraa isin barsiisa. Egaa gaafii obboleettii kiyya deebisuuf kallattumaan Chrome bira deemna jechuudha. Chrome jawwaala keenya hundumarratti in argama. Google Chrome isa kanadha. Google Chromein Play Store keessaa gadi bu'u inni normaali jawwaaluma irratti argama. Jawwaalli kamuu ofirraa qaba jechuudha. Kanaaf isuma keessa in seenna yeroo jalqabaatiif Chrome kana gadi ni cuqaasna jechuudha. Egaa amma imalli keenya iimeelii badee fi paaswordii badee barbaaddannaadha jechuudha. Sirriitti qaama qalbiin na hordofaa jechuudha. Namoonni danuun haala kanaan tarii jalaa badee kan rakkatan jiraachuutu mala. Kanaaf sirriitti namoonni wanni kun isin mudate viidiyoo kana sirriitti hordofaatoo irraa fayyadamaa. Isin fayyada viidiyoon kun dhugaa. Tole erga Chrome keessa haala kanaan gadi seennee bakka tuqaalee sadii kana ni cuqaasna. Achi booda haala kanaan yeroo inni nuu fidee ol harkisnaa jechuudha. Kunoo xiqquma sii gara gadii jalatti setting kan jettu kana in cuqaasna. Haala kanaan erga inni nuu fideen booda kunoo otuu hedduu ol hin harkisin password kan jedhu kana bira deemnee cuqaasna. Achi booda haala kanaan nuu fidee jira jechuudha. Yoo tarii kan gubbaarraa kun on ta'ee hin jirre isin on godhaa. Sana booda kanneen jalaa kana haala kanaan tartaatti naqee isiniif fiduu danda'a jechuudha. Kunneen egaa iimeelii an amma dura banee itti fayyadamaa turee fi iimeelii an ammallee harkaa qabudha jechuudha. Hundumti kun inni kanan itti fayyadama dhaabee kan biraatti jijjiirradhe. Kun immoo kanuman harka jirudha. Kanaaf kun hundi isuma jechuudha. Kana keessa ati amma jawwaala kan kee keessa gaafa seente haala kanaan iimeelii ati itti fayyadamaa turte haala kanaan sii fidaa jechuudha. Kana keessa filattee iimeelii kan kee kan itti fayyadamaa turte isa kanas ta'u kan akiraa kanas ta'u kan gubbaa ta'u ilaaltee kan barbaadaa jirtu sana keessaa filattee 100% siif fida. Haala kanaan siif fida. Kan inni siif fide sana keessa gadi seentee gadi cuqaastee yeroo tokkoof jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti kan inni isin agarsiisu isa kana jechuudha. Isa kana isin agarsiisa. Tole mee jijjiireetana isa kana isin agarsiisa isa kana. Haya gadiin cuqaasa haala kanaan naa fida jechuudha. Iimeelii kiyya paaswordii kiyya haala kanaan naa fida. Kun iimeeliidha, kun paaswordiidha kan ijaan hin mul'anne jechuudha. Kanaaf maal gootan isii kana tuqxanii koppii godhatanii geessitanii achi keessanii addeebitanii ammaasis isii kana immoo maal gootan mallattoo ijaa kana gaafa tuqxan lakkoo piikoodii jawwaala keessanii isin gaafata jechuudha. Kan jawwaala kana amma fakkeenyaaf isin agarsiisa. Okay, akkanatti gaafa tuqne ishaaraa na gaafatee jira jechuudha. Ishaaraa gochuun dirqamaa jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsa ittiin jawwaala keessan qollofattanii jirtan ittiin hiixanii san booda paaswordiin keessan isiniif mul'ata. Achi booda koppii gootanii geessitanii bakka kaayyachuu barbaaddan yookaan qalamaan qabachuus ta'u qabachuu dandeessu. Iimeelii isa gubbaatti paaswordii isa. Egaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan hordoftoota viidiyoo kana viidiyoon kun yoo isinitti tolee yoo isin fayyadate share godhaa akkasuma like godhaa. Yoo yaada qabaattan ammoo komentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.